Mitu. Hoi Arafat. Akam jabta gara. Nage wallahi fayyada. Alhamdulillah lu bojuro fi jireenya maal fakkaata? Bareeda wallahi jiruuf jireenyi siyaanne malee. Samira lubbu. Qotu sen. Biliyoon qidhiisiti. Namni hanga turii keessa jala siraa kaasuu danda'u hin jiru biifti. Beekaana jirutti. Okay. Dhiirti gastiin ergatinaan dhiirumaan jibbaa. Yaa qabani. Deemaa gastii biraa dhaqaa jetti ergaddaa. Arafat mee nama si jaalatu follow godhaa jedhiin bannaat. Guys, me anu follow no goda. Ya Oromo kali. Suraabar. Miduyee. Hoi. Enna. Koi mee dhiirtu tun gisee gastee argatte kamtoo barbaadde. Kottaa mee gala. Gala. Jedhee ilaaluudha maal tona ga'anii angaruu zaranyaa miti as ka jedhu jechuudha. Okay, mee inni namaa dilli dhiiraa kan gastee argatte takkummaa jechuu barbaadamee dubbadha. Arafat. Wallahi semua tenan tolee din gasti tergede awam berarti miti. Ano? Akkamitti sitti Arafat akkam? Akkamitti si tolee jechuun fayyada. Akkamitti si tolee jechuun hin danda'amu. Enden yaani fakkeenyaaf miira kamitti sitti tolee miira obbolummaati moo miira jaalalaati moo Jechuun mirga qabalaa ammeenni khajaalaa soo danda'a, obbolummaa soo danda'a, isan himatu dhageeffannaa. Okay, isuma san gaafachaa jira bar innummaan sanuu haanaadhee dhugaa fi miira kamiin itti tolu. miro bolum madin na tolte berarti dia wallahi. Okay, wallahi lazima disumpos. Dubbadha namni olaa kan ishii dabareedha. An dubbadhu? Dubbadha. Hawwan jechuu barbaade. Taaju. Galgala irraa maastika kana lashaa jirta cubbuu irraa fuutee tuufii jechuu barbaada. Ayya. Waanuma jechuudha beeyata. Isi yaa dubbatu. Okay, ati maastika dubbatte. Bu'ii bakka taajooti. Fixattee jirti. Okay. Namni biraash. Arafat angaruu yoo ati na buustees azzalaan deemas ma jalaan ta'a. Garuu ta'aa amma noormaalii haasawuun hin barbaade. Ishi haase. Jechuun inni haasawaa waggaan ifin jiru na jiraami amma nama baay'eedha wajjin jiraan. Isaanii hojii ayyoo na buustees mana kana jalaan deemuun asuma jalaan oole hanga tibaatutti. Sababni noo. Namni kaan yoo feete buusiin gahan garuu yoo na buustees hin deemu azzalaa asuma jalaan ta'a. Sababni asuma jala teessoo sammaadhaan kan illee firaa bahu. Sababni azzala ta'aaf atis nama wajjin haasawuu dhufee miti. Okay, nama biraa si wajjin haasawuu dhufte moo na wajjin haasawuu dhufte? No, ana si wajjin haasawuu dhufee hin gahe. Haasoo akka fakkeenyaaf amma haasoo jaalalaa moo haasoo obbolummaa moo haasoo hojii moo? No, haasoo jaalalaallee hin barbaadu namaaf haasawuu jechuun an umrii jaalalaa keessa hin jiruun. Okay. Waliigalee? Inni haa ta'u jennu maa bu'u jenna ati alaa kulli haala obboleettiitii yaada joo qabdamoo? Jechuun ati obboleettiitii yaasee isiin gadi jirtuunis obboleettiitii yaan warri jidduu kana jiranis obboleeyyan giyyaan. Okay. Haa ta'u dhiisna boqo. Namni biraash. Usman, angana bola bola joonee gatina dubbadha. Ani salaamata irratti lubbuu. Okay, salaamata khifitattee jirtu. Waalaikum salaam siin jedhee jira.
Bakka rakkoon qabu yaa'u keessan fidu. Bu'e. Okay, namni biraa. Dubbaddaa gaawee yookaan isin buustu yookaan isin dhiiftu laama waan mutu tola. Hin sodaatinaan. Waan garaan jabaattu laa yookaan isin tajaajila jirti malee. Walakkaa kanaaf. Oromtichaa ta'a. Adarticha. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Rafe bakka inni rafe. Oke, ini sudah marah kan. Sabra mata. Nageebbu. Arafaat hanqaniin jiru garuu akkam beektaa jechuun fakkeenyaaf nama ol galchitee hojjaasoo barbaadde ta'ennaan galchiin gadi buusuu barbaadde ta'ennaan nama hundallee hin buusiniin jechuun ni jira mila amma fakkeenyaaf nama tokko ni jira nama noormaalii nama wajjin haasuu barbaaden. Normaali sana sun barbaadan ammoo gaafanan hojii dhufee waa'ee hojii dabarsuu dhufuu irra guddaa dhiiraatu gastinatti argata. Maafina kanatti takka takkaan farraa tarree beeta hunda isaanii kabajaan gaafadde kabajaan gabbuusudha. Ani wanti inni akka duraanii laayifii kanarra qalladuu fi hojii hin dhufu. Okee walii gallee. Naaftaa wallahi naaftaa maali beektaa hojiidhaaf yoo ta'eyyuu karaa koomentii naa barreessaa adiini gastii jalqabu akka isaan gastii erga dinguriin gastii kee iswichii gootaa jechuudha. Iswichii caalaa namni tokko fakkeenyaaf namni dhufuu barbaadan akkana kana jedhee ergaan itti meeqatti lokkeeshan tuqatee yaada isaa fuudhee qabuusu yaa naaftaa an kunillee naata. Yaa saniifuu rakkoo miti isin jechuu barbaade akkas ni beektaa nama laal liivii mana namaa hedduu jalallee liiviin seenu. Wayyee biroo. Miidhuun tumaan dubbanne yaa miidhuun nu silaanaa taate maaliif akka naatu itti siin wayne. Amma sana kuttee. Namni toon jaartii namaati. Manni khiyyallee mana hojiitii manatti wal laallatanii miti yoo barbaadde deemi gastii kee banii obboleessa hiyyaa achi wal bira dhaqaa isin jechuu barbaada kabajaan. Mee fooloo na godha. Way me arafat kana gizen do fe gifti le way kasi dungota san agar bilu puta kana dungota san boleh dungota san agar Nomad driver kita kan jalan. atu mana khe gizen do fni arafat gifti le way nu gabsta evan ninga ba miskina ninka ba miskina hinkabu at hinkabu majat samira rabbi hinkabu sitaf don jabarsa hinkabu asar bada mani kabdati gamma khiya khanas tuqemme hinkabu akkasitti obboleeyya kiyya qalqaale gizee biraa sin galchaa akkasitti asilleen yoo isin sii taatee isin yoo sii taatee rakkoo miti gastii qeebanii fooloo walii deebisaa keessaa wal dubbisaa. Ishee galatoome Arafaat. Galatarraa fi obboleessa kiyya qaalii tokkicha warraa Harargee. Ayyee. Akkasii dhiira firraa buusan malee hojii si godhatti hin kenneette. Maal jechi Samira? Samira oro? Me asuman shabakan akkam na gurguru jira sa Mani nagaa dubbat. nara keessa Samira oro lubbuu gosa erga. asuma gannoona ki jaalibsa fatti argadhume murti guutootti dhame janii taasa'u jiran Eban? Eesat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beekan mana hidhaa jira janii Ebanne? Eenyu hidhe?
Asheekha roobetin alhamdulillah murti guutoon seera jala oolee jira hidhamee jira isaa ja'uun dhagee amma saahiba murti guutoodha Aleksii tokkottu mana jaalibsaa keessa jira achi haasa'uu jiran awwaan inni itti hidhame garuu gaan beeku garuu mee ati dhayxee adda baafatu dandeessa isaan hangaatu takka faa jecha keessa jiran. Okay. Maaluma nu dhageessiste irra tumtiyyaan. Dubbiin tun dhuguma farata. Yeruma. Maal ta'e dhimmi murti guutoo. Yeroo murti guutoo jaallaa garaan ija kun buj na ja'a. Tokkummaan kun garaa na nyaata wallaahi. Dhugaadhaa? Dhugaadha jettee maa kofalta duba? Waan koflaate san? Maal uummanummaan akkana du'aa fi hidha namaan fadha? Hasbunallah. Samira Oromoo? Samira Oromoo? Sagaleen tiyyan jirtu uummata. Arafat magan diposte koy. Mudeesara kan kee fudhadhu wallaahi amma ijoollee baay'ee bilookanii mudeesara akkuma dura namatti hin kenneessan hin kennine. Maal sagaleen? Namitti na bira jirti. Dhiirti nu jalaa deemaa nuti dhiira guututti nuuf jalaa bilookaan argaa dhiiraa dhiirumaan jibba. Murti guutoo maal ta'edha nummata? Welcome baga nagaa dhuftan dubbadhaa. Siifoon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mucaa warra Jimmaa bareedduu. Mucaa bareedduu keenya akkam nagaa keeti? Jabaattaa lubbuu. Jabaadhaa alhamdulillah kamati. Lubbuu maaliif geeman dalayineef maalum musammaatiif? Ani moo? Fiidiyoo maan dalaginaafi? Ani geema akkasii dalaguun fedhe kanumaaf dhiisa. Geemuma beeksistaniif waan biraa miteera. Geema qabaa. Yaa namni immoo. Boru golgala geemni isaa fiidiyoo hojjedhaa firee. Fiidiyoo hojjedhaa firee. Ayyeesh atillee hojjetee taate. Hojjedhee jira. Fiidiyoo kun jedhu isin ilaala. Galatoomii. Nuuf jiraadhu. Mana aku lupa gubuk. Kawai itu le. Dalagaa akkam. Tap. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayyee jabaadhu. Tap ora. Tap tapi wayitu jirtu maaliif seente obboleessa.